Nageenyi keenya kabajaa fi jaalala bakka jirtanitti sinagaa'u kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa 11 qophii keenya walaa barruudha. Qophii keenya walaa barruu har'aan keessummaa jabaa biyya ambaarraa turtii baay'ee booda gara biyya isaa nu daawwachuuf dhufe tokko as istiidiyootti argannee as istiidiyootti affeerreeti jira. Caffee Raamiis yookiin Ali Yusuf anaa dhufa ganagaan dhufte. Ganagaan eegimesi. Qophii kee haawul birrutti harka bukiyyaaf gammachuu guddaan dhagama deebiin maasii wajjin taa'ee haasa'uudhaaf carraaqachuudhaaf iddoo ulfaadhu galatuun sin jedha. Ayyee galatoomi. Egaa baay'een keessan kan beektan Caffee Raamiis aktiivistiidha. Akkasumas immoo qabsaa'aadha. Nama haqaa fi dhugaa jaalatu nama yeroo dheeraaf immoo qabsoo Oromoo keessatti aarsaa gurguddaa kafalee fi har'ammoo gara biyya abbaasaa dhufee akkanaan nu laaluuf as nutis istiidiyoo Finfinnee Oromiyaa 11tti affeerree turtii wajjiniin taasisuuf jenna. Egaa hanga xumuraatti yoon wajjiniin turtanii wajjin haasaa wajjin tattaphachaa waan baay'ees walirraa barachaa turraa hanga xumuraatti nu wajjiniin turaa isiniin jenna. Caffee keenya bishaan sila aannanii aannan immoo xiqqoo lafti gogaa bishaanitti dhuftee dhugimee uumaa miti. Aannan dhugaa jirraayyee. Aannan godhachuu hin dandeenya of course. Egaa waggaa meeqa booda gara biyya keetii dhufte? Waggaa 25 boodaan dhufee amma dura farqaa 2019 amma waggaa 4 boodaan dhufee deebi'e. Egaa biyyaa baate waggaa meeqa ta'ee jira? 25 darbee jira. 25 darbee jira. Egaa baay'ee booda dhufte akkamitti ilaalte qilleensa Oromiyaa Finfinnee ganda keessan mee akkamiin ilaalte? Qilleensi Oromiyaadhaa bareedaadha. Silaas qilleensi biyya Fingoomu hedduu bareedaadha. Biyyi Fiinii yaaddaa, nama kee yaaddaa, muka yaaddaa, dhagaa yaaddaa kan harku kee ittiin gammadaa. Biitti fe'amtuun qabdu. Garuu wanni haraa teessee ilaaltuu fi guutuu dhiyaatee ilaaltu wal dhabaa. Uummata keenya uummata Oromoodhaa guu keessa dhuftee keessa gatteessee ilaalte. Agammaa magaalaa lama keessaan deemee Finfinnee fi Adaamaadhaa. Kara gaddaa gadi hin dabarree biitti gaariidhaa. Namni ni carraaqqataa, ni barataa, ni hojjetaa. Jijjiirama magaalaa Finfinnee akkamitti ilaalte ijaarsa isaa sochiiwwan garaagaraa? Yaa Finfinneen ani dur beeku Finfinnee xiqqoodha. 1999 beeka faranjiidhaati. Finfinnee xiqqoorraa hin bee Finfinnee dur hulaa isii hundaan beeku ture amma guutumattuu hin beeku. Amma farqaan dhufu kana garuu jijjiirama guddaan argee Finfinneen miidiyaan Amaaraa guurabsuu Oromoo ittee jirti, Oromoo jijjiiramaa jirti. Kana haasawanii gun dhufee argu. Finfinneedhaa fi Oromoo durii fi Finfinneedhaa fi Oromummaa guullaalee jijjiirama guddaadhaa jira. Jira. Nusin arginaani ati immoo otoo keessattuu immoo gara waajjiraalee keessattuu Finfinnee keessa jiran dhatte namoota baay'ee ijoollee Oromoo argatta. Si beeku si dursallee si kennu warra miidiyaa kana hin beeku waan yeroo baay'ee yoon deemu sukkaaras fudhachuuf yoon deemu. Waan hin jiru. Akkaan dhufettiin mul'achuun barbaanne namatti akka beeknu beekuun barbaanne. Manzara gurraatti haadheen kalooyitaa haadhee maallaqa ishee fuudhaaf mana baankii dhaqee mucummaan na gargaareehu si beeka mucaa Oromoodhaati. Nama wajjin dhaqee na raadee na beekee tuman dubbanne hangattaa'ee gurbaan na gargaaru jira. Namni sun Caffee Raamiis ni beekaa nama nudduu turee jee moodela naamee na dubbise. Bakka dhaqxu bakkaan dhaqu haajaa dhaqu hedduu dhugaadha nama Oromoodhaa jira. Akka dur afaan Oromoo dubbattee afaan kana hin beeknu deemsiin hin jedhanii afaan keetti afaan Oromoo dubbattee tajaajila baankiidhaa tajaajila waajjiraa eerpoortiirraa kaasee harkachuu dandeessaa. Kana gaaguu durii wal maddii qabdee ilaalte jijjiirama guddaadhaa jira. Dur gaafa naan Finfinnee dhufu 1993 afaan Oromoo dubbachuu ni qaanfatan turanii warri beekullee hin dubbatu. Yoo dubbattillee si ilaalu si ajaa'ibanii. Amma garuu afaan Oromoo dubbatte akka waan gaabbanii Weestilaan anis afaan Oromoodhaa beekee Weestilaan dubbadhee waan jiru fakkaataa kun nama boonsa. Yaa bara kana warri Oromoo hin taanellee Oromoodhaa ofiin jedhaniis jiranii galata rabbii jijjiiramadha kuni. Duraanii warumtu afaan Oromoo wakillee abbaa kiyyaan Oromoodha jedhu malee ani Oromoodhaan jedhan. Haadha kiyyaan Oromoodha jedhu malee ani Oromoodhaan jedhan. Amma garuu warri hin taanellee taaniiraan galata rabbii kun jijjiiramadha. Kan jiru galateeffachaa kan hafe immoo ittiin qaanfachuurraa karaa ittiin boonuu dabartee jirti. Kun qabsoo guddaadha. Qabsoo bu'aa bahii meeqeessa kunnee wareega meeqa akka falamee garuu
bara oromaatiin dhokata yookaan qaanfatee irraa amma karaa oromaatiin boontu ittiin dubbattu an oromoodha afaan oromootiin dubbadha jettu geenye jiru kun jiru guddaadha gaafaan eerpoortii gabbuu afaan lamaan beekaan jeen afaan faranjii afaan oromootiin beekaan jeen mucaan akka tasaa naqee malee afaan oromoodhaan beeku hedduu itti dhagamee gaddeeti silaan dubbadhee waan joxe keessi arga afaan ishillee hin beeku kana nama oromoodhaan naamee jechuudha. Haa ta'u naamee fiigee dhufee maalis gargaara maalis godhaa. Oguu afaan tokko dubbattu namni kee bakka hunda jiru hangamta akkas gammachiisu nama fagoo dhufee beeka. Dhugaa. Egaa qilleensi Oromiyaa akkasitti tolee fuula keerraayyuun beeksisa. Nyaata Oromoo yookiin aadaa Oromoo ta'uu danda'a nyaata biyya kanaa keessaa maaltu baay'ee yaaddee turte? Ka yaadde? Ashiita. Ashiita kamaali? Ashiita karaa gubbattee waadan. Boqqolloo moo? Boqqolloodha. Argatteere? Hinjiru yeroo isaa yeroo laalu. Anuma waan biraan anjata natti fakkaatee ture. Sanii wanumaan yaadeu ashiita finfinnee keessa karaa gubbattee waadan tokko beektaa barbeetti sii diban. Sanii wanni guddaa yaade gun dhufee gaafadhee ashiinni yeroo isaa yeroo laafte naan jiru. Naannoo keenya hin jira si affeeraayyee. Uumaam. Ani immoo tarii jimaa yaaddee laata barcaa gochuufaa jedhee yaadee ture. Barcaatti hin jire eegan dhufe. Aadaa keenya eegan dhufe. Tuwaan jira. Hedduu deekamu. Garuu qophii saniin jaadha. Qophii walitti dhufanii taa'anii haasawwan hawaasummaa jimaan kun namni qabutti fakkaata qamoodhaa miti. Nama wajjin akka wal qabdu caraasii kenna akka haasu caraasii kenna akka wal bartu akka odeessoo irraa fudhatu caraasii kenna. Mirqaan isaas immoo waan gaarii nama yaachisu. Bara jaaraa bultee ganuu diigdee. Inni fufaa bara yeroo tokko itti fufaa namoonni waan gaariif itti fayyadamanii ammoo jimaan Harargeef aadaadha amma Harargee qofas miti. Namni hin qamaane hin jiru jechuun gahaa jirra. Amma Oromoo wal ga'ee jira. Dur keenya nuu qaba. Amma nu caalaa karaa shawaan wal ga'ee jirra. Shawaan illee. Karaa Arsii ergee jirra. Karaa Wallaggaa fiidee jirra. Amma nu caalaa walitti mardiidha warra haadhi. Kanaaf jimaanis kabaja argateeti jira. Kanaaf aadaa ta'aati jira. Oma waan irraa balaaleffannu hin qabnu maaliif qabeenya guddaa Oromiyaan qabdudha. Ammasii Oromiyaadhaaf ziqee jimaan Oromiyaadhaaf daab meerkurii biitti wanni qabeenyi isiin qabdu albuudni lafa jalaan baanee kan lafa gubbaadhaa qabnu waan irra Oromoodhaa fi Oromiyaadhaaf qabeenyi guddaa galchaa jiru keessaa jimaan tokko kan duraati. Waan kana jimaa kana ittiin boonnee qabeenyi Oromiyaa akka biitti Arabaa gaaza qabdu. Amerikaan maal qabdu Oromoonis jibaadha qabdi jima qabdi buna qabdi albuudni lafa jalaa badiran baanee ittiin boonuu qabna qabeenya keenya. Warqeen illee biyya alaatitti akkam argattu namoonni jimaa qamaan jiranii jimaa gogaa fa'aa jedhu jedhanii akkamimee biyya alaatti warri qamaanatti illee tarii. Ni qaban warri qaban. Gatiin isaa. Laala wanni kee bakka fayyadamtu suwaa hojii deemti. Jimaa Oromoodhaa qabaa uummanni Filiippiinsii fi karaa Eeshiyaadhaa kunis waan akka jimaa qaba waan nyaatan. Waan akka jimaadhaa. Gaafa Ameerikaan biyya. Ina yamamaan Filiippiins. Isaan ayyuu baafatan. Oromootu baafatan amma dura. Biitti Ameerikaa biyya baqataati. Biyya baqataan ijaaramte. Baqataa addunyaa guutuudhaa jira. Nama waan fi qabatee seenaa keenyaas waa dhoksee naqatu waa dirree baasuu waan fiidoo qaba. Egaa namoonni baay'een biyya kana yoo deemu yeroo jalqabaaf of course erga deemanii booda dagachuu danda'u yeroo jalqabaa irratti yookiin otoon biyya deeme kanan godha jedhanii yaadan baay'eetu jira waan ta'eef kanaaf inni si gaafadhe hundaafuu kan daawwachaa jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya wal haa barru Oromiyaa 11 karaa YouTube karaa Facebook fi akkasumas karaa televizyiniitiin ammaan tan daawwachaa jirtanidha. Caffee Raamis qabsaa'aadha akkasumas aktiivistiidha nama yeroo dheeraaf egaa hawaasa isaa karaa adda addaatiin tajaajilaa turedha. Isa wajjiniin turtii taasisaa jirra Ali Yusuf Caffee Raamis akka maqaa akkam eenyuun si baase akkamiin baafattee? Caffee Raamis bakka itti dhaladhee agawlaa 3-4 baradhee manyoo Raamis jeniini baddannoo jalaa caffee lafa caffeedhaati lafti lagaa caffee baaftii beektaami. Caffeen Raamis so anis Caffee Raamis maqaa Caffee Raamis amata 2004 irraa eegalee akka faranjiidhaatti beekama. Sooshaal miidiyaa gubbatti
Ofiif kennatte moo si baasan? Anaa fi moggaase. Ofii moggaafate. Qabsoo hidhannoo keessa turtee jirtaa? Tureen jira. Ayyee. Waboo turteedhaan? Woboos tureen jira. Ayyee. Bakka Mee akkamii dabarsite? Siifin bakka dhigee qabu gaafaan hulaa sagal baradhuun naannoon keenya naannuma qabsoodhaati. Maatiin keessa maatii qabsooti. Gaafaan an dhadhu abbaan kee gaarii jira. Ani dhadhee namni waan abbaan isaa godhuudhaaf hawwaa guddaa miti. Ilmi dooktaraa dooktaruudhaaf hawwaa. Ilmi abbaan isaa qotee bulaa ta'uudhaaf ilmi abbaan isaa qabsaa'aa ta'uudhaaf qabsuu dabale gaafa hulaa sagalii dargiin deemee osoo itti fixin. Gaafa waggaa sagalii? Hulaa sagal baradhu. Kutaa sagal barattaayyee? Amata 14. Dargiin deemee abbaan kee as gaarii jira. Ani achi baay'een kutee jechuudha. Gaaratti galan isaan? Ayyee. Qabsoo gaarii jira. Yeroo meeqaaf qabsoo hidhannoo gaggeessiteere? Waggaa lama. Waggaa lama. Akkamiin immoo biyyaa baate? Biyyarraa hin baane gaasan Tigreedhaatu nu reebaa ture. Moorattis gallee waraanni keenyaas faca'ee hedduun dhumee kunis ni madaa'ee hogganoonni gariin haala mijeeffatee biyyarraa karaa asumaan deemee kunis ni wareegamee kun karaa miilaatiin Somaaliyaadhaan bahee yeroo hamtu ture yeroo akka namaatti ture ana akka maneedhaa Itoophiyaan seen bittinnooyne dhokadheen ture baadiyyaa keessaa hanga tokko achirraa dhiibbaa maatiin na gargaaree hedduu eessuma shafaan na gargaaree waraana jiru dinagdee na gargaaranii achirraa naatanii magaalaa na fidan jechuudha. Bakka itti dhokatte suni? Ayyee. Finfinneetu yeroo meeqa turte? Waggaa jaan ture. Ayyee. So asitti baratteerta Finfinneetti? Wantaan ture boarding school seensan booda. Boarding school Adventist seenee dongorochitti hin beekaa. Kuyyarallee ture. Ayyee. So aga meeqaasitti barumsa asumatti fixxee moo? Kudha lama xureetiin deeme sirraa. Ayyee. Gara Ameerikaa kallattiidhumaan dhaxxee moo? No, Keeniyaan ture. Keeniyaa? Keeniyaa waggaa meeqa turte? Waggaa jaha. Waggaa jaha jijjiirraa tokko yeroo. Baay'ee gaa bu'aa bahii hedduudha. Bu'aa bahii hedduudha. Bu'aa bahii hedduudha. Waanuma Oromoon tokko dabarsee yaada. Ogguu ijoollummaadhaan qabsoo seentee inni ulfaata wanni kee hundinuu garas deebi'aa wayitti silaa taphattee kofaltee utaaltuu ati waa'ee isa guddaa kanaa yaaddaa. Gaafa garii si xiqqaa waasa guddaa kana yaaddu namni guddaan Oromoodhaa kabarate waa'ee isa masaa yaadu hamilis cabaa. Guddina akkas keessaan dabree dhaawataan dhufee bara 2004 garuu banatti openly social media seenee jechuudha. Gaasan paaltokii jiraam feesbuukiin hin turre beekumtii guddaa paaltokirratti argadhe. Ayyee. Aktiivistummaan kee yaada akkamii qabateet gara miidiyaatti dhuftee fudhatamummaa fi beekamtii guddaa soo karaa kamiin yaada kee karaa kam ture yaadni kee? Irra hedduu waan ummataatiin fardeessa. Waa'ee jaarmiyaa niin qeeqa hedduu. Inumaa jaarmiyoota Oromoodhaa kan turan qeequun hin beekamaa. Jaarmiyaa bilisummaa Oromootis hedduun qeeqaa. Hogganoota dhuunfaadhaanis niin qeeqaa. Jaarmiyoota booda kana jaaramellee warri jaaramee diigamee jira. Waggaa tokkotti waggaa lamatti diigamee jira. Isaa niin qeequun ture. Waan uummata keenyaaf gaarii jee yaaduu xiyyeeffadheen dubbadhaa. Fuulduratti dubbatte. Mootummaa of course mootummaa TPLF zabarra hedduun qeequ ture. Waan qeeroo ijaaruu gurmeessuu dinagdeedhaan gargaaruu walitti hidhuu kondiishinii uumuu keessatti qooda beejerii yaadaa. Aktivisummaan kee hedduun uummataaf dhaabbata. Garee dhaabaan qabadhee hiijee jala deemee yookaan hoogganee yookaan hoogganame hin qabu. Malee miseensa dhaaba tokkoo taatee. Miseensummaan kiyya osoo biyyarraan been waraan ture. Gaas miseensa dhaabaati. Miseensa dhaabaa biyyarraa teessee ta'uu hin dandeessu warra hin jiru akkasitti. Ala teessee miseensa dhaabaa jechuun hin dandeessu. Kun dogoggora mana keenya keessatti faayidaa. Miseensa fiinjaa Ameerikaa taa'ee dalagachaa 24 niitii fuudhee ilmaan horaadhaa miseensa waraanaati jechuun hin ta'u. Deeggaraa. Seera isaantu jedha. Seera isaatu jedha. Akkuma jiraati. Seerumaan akkasi. Deeggaraadha. Namni irraa halaala jiru ni deeggara. Yaadaan deeggaraa, diinagdeen deeggaraa, aayidiyaa kennaa fi deeggara malee miseensaa miti. Miseensa ta'uuf bakkatti argamuu qaba. Bakka argamuu qabda.
مثل تورا في الدركة مثل كنا سنفر التيجر أول شو قبضة خي وريق قبضة قيتي فنسوا جاني فنسوا قبضة مثل ساد دركة من ساق قبضة يشور keessattuu aktiivistummaan kee yeroo qeerroon egaa karaa cufaa turte yeroo qeerroowwan 5,000 ol itti wareegne bara TPLF bara rakkisaa sana bara namni baay'een akka maleetti Oromoo irratti dararri gahaa ture sana atis hanga dandeessu waa'ee mataa dubbataa turte gaheen kee hangam ture sana keessatti akkam jettee yaaddame sirna sana keessattu yeroo sana jijjiiruu keessatti especially amata afran shanasan akka gaaritti irraddaleen ifkanine yaasan ijoollee amma gaaddabaanii jirra 2018 san xiqqoo namni dangirgir jee tokkummaan dalagaa turre tokkummaan wal qindeessinee deemaa turre walis dhagaa turre ijoollee biyya keessaatiis warra alaatiis baadiyyaas magaalaas dhihaas bahaas kaabaas kibbaas hunda caasa qabnaa warra walitti nu qabu jira ajandaa akka itti kaaniin dubbannu gurmaan hojjenneeti injifan moone egaa biyya keessatti Oromoon akkaataa isin warra biyya alaa beekuu fi akkaataa isinitti jiraattan garaagarummaa akka qabu nan dhagaa yeroo tokko amma hoo maalirra jira keessatti warri biyya alaa jiran waa'ee qabsootis haa ta'u waa'ee jijjiirama biyyaa irratti waa'ee guddina irratti maatii isaaniis haa ta'u haala kamirra jiramee diyaaspooraan biyya alaa yookiin namoonni biyya alaa jiran tokkummaan isaanii gaafaan biyya kana dhufuu yaan yeroon ni dhufanii ni deebi'anii wama gaarii naa himan bitti akka itti kuraamatti caffeedha wayyoonni numa jiraa naan jedhanii nama guraagee tokkootu saaba kiyyaatii dhufe biyya kana dhufe caffee من اللي روميا بتمارك بلو تسمعين عنجي مالي في جنان إيربورتي خيستي وصورن دعوتو جدون دي رومو دا فانوت نبدي دبتني وايخي دبتشون دبنجيتين شكير عنجي إيربورتي نبيهو رومو كشان دبتدور انجرت قافة جالس الجرمات الدولا قافة جالس خايس الجرمات الدولا في فيلم خيسة قافان 2019 في جلسي متون رومو دا خلون كاني وانا من كان ميدك 18 براج 18 أكو ما تساقى أكو أخيجو لكن مالي في اللال مالي في الدنبا فن نمك موتوماتك كيكو في اللي ديجرو في اللي بيخو لقب أركو لقب رياليتي اللي فرجت مال خير قافان رفو ونين أرك وان أدات دياسبوران أمانتنا أكمل جربيتا تكو كونفيوجن شيران وري موتوم اللين خراء التموت خنا وجين كومينيكيت قولن تلفتني لفان كمان خراء إنسان ديبني كل بدرسين ديبني هواس خيني خلا خنا خيستو هواس أرومو دا خنا هواس يرود إير توك أبسو قول هذا بي هواس بالسوم ما أف ديبوت هواس أمته في جالة خنا ترتيبا كومينيكيت قولني ستيبين أمر رجل خنا في ديمنا خنا قولوا ديمنا جنس لا they should be away خراء تكونوا منين سن أركتانجرن خراء براتين جارمون خيني خسي عسادا خافيس إكو عاملين متخيني خلا درسي متمانتنا كابنوري جيران هجوني وانا تشرا قرتو في قول افتكس افتي قول علتو تكو ولدبا سلاعن رفاني أرجني خنا بود أرومون reasonable تورا كبا وان ديجروس reasonable and ديجرو كبا وان درا بتوس reasonable درا بتشورا كبا كذي ولا يا باي غاري دعا جافي واما باي وان سيريس يا ساد جرا غاماتي كوبين كينيا مو كوبي بشنناتي يرو بشننا كمالين دبرستامي يرو باي اوجين غابيالاتي باي ستريسينغ غدا سنيتي بايتا يرون قبدني غرو يرو مقبد سنه اكمي دبرسيتا يرون قبو يرو دو اورمو دافين كنا بيجتي غافان سوفي هاتي استوديو دين كوكراتي سيني واي اورمو تيناسوا أصون وجري جروف هذا وني تكتها أترسي هذا خنيت شو لانك أبا متقارن جا وقوم من الجلي وني ندرب السنة كناف موسيقى فار أجي فتا مو عندك فتا موسيقى إنه جالت جالة ورنا من فيروخ الدنيا الدولابت ورنا من بين جال جرينا شفرة
mucaa sadii tun jaadha. Aye. Walillee hin beeknu natti tola. Jireenya shifarraa. Yaa. Sirba saayinsiitiin hojjeta. Yaa. Akka dalagu guu dalagu nama gartee onni irraa dunuun fakkaata onni irraa itti amanee dalaga waan sana. Waan hojjetus. Yaa. Isaa fi Joorji Abbuu. Yaa. In jaalattaan jechaadha isaan. Baay'ee dinqisiifattan. Hedduu. Sirboota durii keessaa kan gandi keessan warri keessan baay'inaan qabsoo fi aartii kanarratti baay'ee dursanii Oromoos baay'ee kakaasaa turani. Uummanni Harargee jechaadha. Eenyu dinqisiifatta? Wallee takka wallee Awwisoo Caffee Gadaa. Abdi Qophee barreessee. Mayradii gaalafee Oromoota kummeeqaa. Aji tokko. Oromiyaa faarsa. Isa baay'ee jaalattan. Oromiyaa faarsa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan qophii keenya Oromiyaa 11ti. Keessummaan keenya har'aa immoo biyya Ameerikaati gara biyya isaa dhufuutiin maatii daawwachuuf biyya isaa ilaaluuf kan as istiidiyoo keenya asumaan affeeranne Caffee Raamis yookiin immoo Aliidha. Ali mee maatii kee ijaan argitee jirta erga dhuftee maalirra jiru? Maatii keenya naga jiran. Maatii keenya ridduun ala jiranii. Haadha yaa fi obboleen kiyya nam ja'a ala jiranii. Nama lamaatu as jira. Takka Awwadaa jirti. Tokko Adaama jira. Ayyee. Argi. Asuma dhufee Adaamatti. Adaamatti dhufanii silaalan. Ati Adaamaa moo Finfinneerra jaalatta? Adaamaadha. Maaliif? Waan oquuf? Finfinneen magaalaa biiziidha maantana. Gabbaateen galtuu biiziidha. Namni hedduu heddummaatee karaan makiinaadhaaf gaadhaa miti. Adaamaan garuu magaalaa jireenyaadhaaf gaariiti. Magaalaa Oromoodhaatiis. Magaalaa Oromoonis baay'attu. Lakki garuu namni baay'een Adaamaatti akka nu jalaan imallee Finfinnees eenyu qabdi. Kanaaf nu jalaan deeminaa nuti immoo Finfinnee jaalannaa. Finfinnee immoo waan jaalannuuf qabna. Finfinneen teenya Finfinnee bara. Finfinnee immoo hojiin barteenye godhaa jira uummanni keenya. Dura akkanaa miti. Finfinnee immoo namni keenya itti galee jira. Bakka hundaa'u afaan Oromoo dubbachuu dhageessaa. Oromoo waa qabdu gartaa. Oromoo makiinaa qabdu. Oromoo makiinaa uffattu gartaa. Kun bari jijjiirama guddaadha. Jijjiiramni jira. Biyyaaf guddina guddaadha. Namni keenya dur makiinaa uffachuun takkeen. Arab Finfinnee keessa makiinaa bareedduu gartuu nama Oromoodhaatu oofa. Dhugaa. Nama bareedaa uffatee deebi'uu gartee afaan Oromoo dubbiftu ni dubbata. Kullee waan gaarii beekadhu. Teenya godhaa jirra. Hojiidhaan teenya godhaa jirra Finfinnee. Afaaniin miti. Garuu akka qorannoon gaama mootummaatiin hojjetame parsantii 19 qofatu Oromoon magaalaa kana keessa jiraataa jira jedhanii yeroo tokko odeeffannoon argadhe natti himee jira qaama mootummaarraa hin argadhe nu hafaa jechaadha parsantii ruubiyyuu hin taane gara Oromoo. Gaaf tokko naannoo ollaa naannoo kana Shaggar. Kan galan. Magaalaa Shaggar. Gaaf tokko osuma Ameerikaa jiruuti Boolee Mikaa'elitti ijoollee yaa'ee haaftee manni kireeffatan mana jaraati firraa baasan. Hangatiitti ol kaase zaabarra. Manummaan Oromoodha. Oromummaan abbaa qabeenyaa tokko appartimentii ijaaree Oromoodhaaf kireessu akkamitti dhabamaa jennee haasawaa turre. Magaalaa Finfinnee guddoo keessaa abbaan qabeenyaa guddaan tokko fooqii 3-4 ijaaree Oromoodhaaf kireessu gaafa jalli gabbaase. Magaalaan suni parsantii 19 qofaa miti. Sun namichi jiraatu. Garuu warri qabeenyicha keessaa qabu qabeenya dhaabbaticha keessaa qabu Oromoon hangam takkaa waan jiru yoo ilaalan sadii gadi sadiitti hin dhiyaatu. Baay'ee xiqqoodha. Warra jiraatan qofa jedhanii. Magaalaa qabachuudhaaf ati qabeenyaas qabaachuudha qabda. Birookiraasii keessa galteetis dhuunfachuudha qabda. Amma wanni deemu jiru waan sirna fakkaata namni keenya qabeenyaanis hojii jira, jirsiqaa jira. Birookiraasiinis oofisa hunda keessa nama keenyaatu mul'ata. Kuni guddina. Guddinadha. Amma waan yaada ati kaaste sun yaada kiyyadha. Yoogaa investimentiitti seenuuf hin jiraanis. Maaliif seete Finfinnee keessatti anamma istiidiyoon keenyas handhuura gidduu jira. Handhuura Oromiyaati. Naannoo Booleetti kan argamu. Maalidha silaa akkuma ati jette biildingiiwwan gurguddaan Oromoof kireeffamantu jiraatanii gaariidha. Maaliif baay'ee waan rakkannee jiruuf Oromoo qofaaf maaf jedhanii gaafsan kaasuu danda'u. Garuu sababiin keenya immoo qorannooti waan gaggeeffameef Finfinnee irraa immoo Meesi bilisummaan qabeenya hojjetulti. Hiyyeessi bilisoomus dhandhama bilisummaan argu. Miskinni hin argu. Hawaasni tokko bilisoomuudhaaf dura dinagdeedhaan guddachuudha qaba. Akadaamiidhaan dura deemuudha qaba. Hawaasummaadhaan guddachuudha qaba. Amma namni keenya sarkaan gubbaa jiru Oromoo ta'uu barree jirraa.
إبر دمين إجرا بيجي قبل ينا دانغا خيني من ناجرو يو دينك كده عن كفاتان يرون ده خنوك أبو تنرجت خنوك أبو واردات أنا يشون بكنا مو هو قبل من خيستو في بني خيت بكدينا كده خنا أكجار ترتجج كوا ورسلا موتم ملين نمنور مودا يروهدو واي جراتشو راتشبيتور أبسو خيست توري هي ساسي دلغان هي هنا يمو في نسامة أما قروج أران لواجراته أورمود أفكارا هجيرا قلتشون دهورا كبا بارا لافسون دهورا كبا قتيبلا خيني كما قالا بيقولته قد تقولون دهورا كبا أنا جمك يانواني نرجع في كانين كوميراك أبو كيستو كأما موتو مارا يتشالا كرا سوشيال ميديا جياني سيرو الداداتي نمبر ريسا lafti finfinnee kun kan harka harkaa fudhatamte dirqiitiin otoo hin taane sossobaatuma siigalee tattabachiisaatuma akkuma lagni nama nyaatu sana akkasitti kennine jedhee yaadaan maaliif qotee bulaan hin gurguriin jechuun dandeessu lafa isaa gurguree garuu akkaataa itti uummata san walitti qabanii leenjii kennaniif barbaachisa ture har'a wuskii gurguddaa baay'ee mi'aadha jedhaman wuskii dhugaatiiwwan mi'aa jedhaman kan dhugaa jiru qonnaan bulaa keenya akkaataan itti birrii facaasanis qonnaan bulaa keenya dhumarratti garuu harka duwwaa hafanii kan zabanya mana ta'anis Oromoodhuma naannoo Finfinneeti. Kana irratti mootummaan leenjii gahaan kennine jedheen komadha yeroo baay'ee. Ati kana maal hubatte? Biyyoottan adda addaa akka daldalagan waa'ee lafaa kana. Lafti tan uummataatiin Ameerikatti yoo lafa qabaanne lafa ta mootummaadhaati tammanni keenya gubbaa jiru amadatti taaksii qaballa mootummaadhaaf galchuu qabna. Biyyoottan arabaa hedduu keessatti yoo lafa qabaatte lafa kana liiz gootu malee hin gurgurtu. Abbaan qabeenyaa isaa waan yoo hoteela gubbaa ijaarte hoteela kanarraa parsantiidhaan kentaaf qotee bulaa kanaa. Silaa akkas gootee mootummaan qotee bulaan keenya hin kasaaru qabeenya dhaabbataa qabaataa jechuudha. Yoonni lafti isaa kondominiyeemii 10 fuutee achi keessaa 9 abbaan qabeenyaa ijaartee tokko isaaf jaare tokko guutuu isaaf kenne qabeenya dhaabbataa qabaatee jechuudha. Hin kasaaru. Jarraa kiraarraa gurrataa yookaan ni kireeffataa yookaanis ni gurgurataa. Silaa siistama akkasiisan godhee fi maaliif namni keenya maallaqa guddaa harkeen beeku qotee bulaanii gaafa mideena 50 gubba gannaqan waan itti hin fakkaatu. Itti fakkaatu. Kana mootummaan akkuma yaateetti tireengii kennee fi akka qotee bulaan hin kasaarree parsentaayiin silaa godhee fi hedduu bareedaadha. Yaa leenjiiwwan garaagaraas kennuu fi qaba jedhee yaadaani akkaataatti baasii baasan akkaataatti maallaqa baasan egaa yeroo tokkoon yoo maallaqa guddaa argatan konkolaataa baay'ee mi'aa ta'uu bitatu sana booda gaduma deemaa yoo xiqqaataa deemu akkasitti lafti Finfinnee kun harkaa baate malee dirqiitiin dhufee ka'ii jedhee kan mancaasan jiru. Yoo ammoo karraa bitu kun kan bitu kun lammiisaa taate nama Oromoodhaa taate. Sana ammoo laalani ka. Lammiisaa taate lammiisaa kun lammii nahuu qabdi nama kana lafarraa fuudhee qotee bulaadhaa bareedatti nambisu isaafis qabee tokko maditti uumuudhaan qabajee yoo uumeef. Innis waan tokko gama mootummaati wantooti yayyaalaman jiran amma dhiyeenya kana. Kondominiyeemii naannoo sanatti ijaaramee qonnaan buloota ijoollee isaaniitiif qonnaan bultootaaf kennuu fi yaalanii turan hanga ammaarra akka ga'e odeeffannoon qabu. Hundaafuu egaa wantoota baay'ee ilaalteer ta'ee yaada maaliif waa baay'ee argitee jirta kana duraa fi amma haali keessa jirruu fi gara fuulduraas tilmaamuu dandeessa maaliif xiinxalaa siyaasaa isi qabsooftee jirta aktiivistiidha waa baay'ee sitti mul'achuu danda'a maaltu sitti mul'ata ammatti? Waan mul'atu jira. Siyaasaa kana nuti akka itti ilaallu Oromoon akka aadaa godhannee kaayyoo ganamaa jenna kaayyoo ganama kaan ibsan xurree sararaan mayinu sababa galmaan geenye jennaa. Xurree kana jijjiirree heddumeeffannee tuun duubaan seentu taanta duraan dhayxu godhachuu hin dandeenye gammaan tanaa haala tuqaneen. Dhaadannoon keenya warra haree dabreeni malee warra jiru kaan dhaadachuu hin beeknu yookaanis boru kamitti warra goota akkasiisan uummanna jennee yaannu. So namoonni natti mul'atu qabsoo Oromoodhaa bara dheeraadhaaf taate qabsoon gaafee eegaltu gaafii gaafatamtee haate gaafii Oromoon gaafatee lafa kaasan keessaa hedduun deebitee jirti. Taan yeroodhaa deebisa. Taan jijjiirama addunyaa jiru kaatu sii deebisaadhaa deema. Fakkeenyaaf
هات خيني قوشة دايتي أبان خيني قوتيتي جبرا واسن يرود أتوم بسايتشو تكنولوجيا تنسونتوني جرا من جرا أدوان قد تشلو جرا خون قبصوتين يام بسا خان مو حالو ما جروت جرا روف قافين أرمون خلي قوتنا فخاتي أركست سدتمول دي بيجر أما أكاتان أديم سخينيا ونملتو ورندنو ورمودا فجنجو ركنا ورمودا خنو لالا جو هندنو خلات جرون ومقارد بجنا فكات قالوا ونيو لنوبتين أبي إنسان دي مجرا خون إنسان دي مجرا والأركو دا ومالي قالين تكما أورمودا فوني وي أبلين سياسة جراني كون سرنا جيروف كان كابسا وجرا كون مو سرنا سوبوف كان كابسا وجرا لكن كنرا كانتو ويوك أبجتشوتين سوبو جرا جنة يعني كون مو توتالي جيرو ماف كان كابسا وجرا أورمودا هم خمسة غارين بكي دواسو كم نور يرون الليتي سياسة دا سنتاني أمة خينيا فهم مال تغارين أمة أورموداتيف جولي درجي سمنا فاخوف هاون كينيا مال تغارين أورموداف الراسون تيم بروف مال تغارين يوجني لالله غافين أورمودا مال فتورته سانكيسا مال فاتو ديبه هاجم توافه جنة هاجا فرتيوت يفن لما تا الليتين أورمودا تسياساتوني at least one الرولي قلت تكاچو وقت one الرولي قلم common background أما جري هبشة دا one تكرولي قلم إثيوبيا رولي قلني ولا أنتما إسرائيل تولي قلن أورمونو بكفي ديراتوس سياسة في ديراتوس common ground توك كاباچو رقم one تكوار رولي قلت one ديني رت دانو باف one رت ولينجن تكلفا كاباچو رقم سوني I think أنا ما وان في جزء فكرت نمني خيني خا برتي خالد جرو خيسيرو وان تكو بتشادا جرا أرا ومالت أمة خيني أفغاري دمله مالت غري خنا أفغاري أما وان ريفو كاستي فكيني أفوري هبشة وان إرتي ولي قلم باي إك أبني وايا لابارة ولي قلو وايا ورموش أبصر رتي ولي قلو نوتي قلو هبشة أبصوفو ولينقل كان موضوع ده قلو جرا كان أبا برادي قلو جرا كان رتمي مال جتاتي أكنا ما قبسو كيس ترينا ما واي أورمو بيكو توكوس وري إثيوبيا جارته إثيوبيا تنو أمته إثيوبيا توليب قلنا إثيوبيا جارت شو توليب قلني أول أنتم ما سير توليب قلني باندرا تكواتشو روليب قلني أفهم فرد توليب قلنا نتو أورمو نجرو سبتوكو أفهم تكذبنا بيتك أمنا وجين قبرومني وجين شابني وجين كبساو جرا common ground وان تكوان الرتي ولي قالوا إنك أبنا خيستو اللي تنكيني خنا أمة تعرفين من خيني ولي فقلا من رمو تكاول تجبين بيخو من رمو توكو اللي تن سياسة خينيا غراغرو ما أبن غراغرو ما إعادة أك غراغرو ما دينو متلا لالو تطوري أغمان تنا غرو ما سكي سابو ولا قبلي تنا منا خران مدي ما جرو أورمون أنا مو ورم بيمشاجرو دكتور أبي في أدانشفا أكان جرّخون أورمو أفوان غاري قول أجرن جي كايا دخلنا قول ميديا أورمو سنت ميديا علاقاتي ميديا علاقاتا جرّخون أورمو أجي هالكني جوجاي جرّخون أورمو كفاف دلقات أجراجي هالكني جوجاي كان أورمو يبيكسسان كأورمو كيسان ديجرت قول أجرو ميديا خنيتشون وان إنسان قول أجر كنا خدمت نقدي فرنو يوجا بنيلال ميديا جراتنو تيمات أجر أبي في مرة جوهر جري على قاعد عدواسي لالو أورمون قافوا دبينا مات سانون داو أولي كرش وان أورمون تنيف مكانكم مكان أورمون أفكرنا ما يجوا دينو ما يو همتشو أربادن هو خلنا لنتي يس غراغرمان يادا ما تتكويس اسمه مجرات هذا ما في أبا بلاد مجرات قرون تخرج تفرشوك أمنو common ground يوك أبان وارد ولي قال أورمون مرتوليف قال نتسبتكو بيتك أبا تشوليف قال وما تخيني قد سورتيو ولي قال لو تا لفاهوانا خيري غاري سانيف بنو رتيو ولي قال أوروبيا مسوم سورة في أمة أورمودا خرا قدنا أوفرتيو ولي قال هدو بريدان خران أمان تندي ما جرو نمني خيني على في خيسل لنا وني مرالا جرو
eenyutu uummata keenyaaf waan gaarii dalagaadhaa jiru haa dalaguudhaaf ta'a waan jumalee gareedhaan wal madaalsuun hafaa jira maanta akka dursanitti lakki kaayyoodhaa hangaree xiyye malee jechuun hafeeti kaayyoon Oromoodhaa bilisoomuudha guddachuudha akka sabatti mataa ol qotee jiraachuudha waan saba Oromoodhaa mataa ol qabachiisaa hundaa'uu uummanni Oromoodhaa harkaadhaa jiran maanta. Baay'ee bareeda egaa imala kee keessatti turtii kee keessatti wantoota arge baay'eetu jira. Siyaasa kan keessattuu ilaalcha siyaasaa kan biraa qabaachuu danda'a atis kan biraas akkasuma qabaachuu danda'a akka diinummaatti wal laaluun wal bira dhaabbachuun akka waan biraatti ni ilaalama suuraalee arganii wantoota baay'eetu jira. Tarii namootaan yeroo wal argitu kaayyoo tokkoof qofa wal argita tarii garaagarummaa keessanallee mari'achuuf wal arguu dandeessa. Wal baqachuun kun maal naan jedha namni na arrabsa sooshaal miidiyaa irratti mataa ganna garagalchaa yaanni akkasii sun dhugaa jirtu akka liqimsinirree warreen godhan jiran. Tokko tokko immoo dhugaa sana immoo fuulduratti bayan akka keessa yeroo tokko darbee nan argaa Abtaamuu Lamuus wantoonni godhu achi taa'ee nan argaa namoonni biyya alaa jiranis jechaadha. Wantoota itti deeggaru irratti hin deeggarraa wantoota irratti qeeqnu irratti hin qeeqna warri jedhanii ejjennoo qaban jiran ati kam keessa jirta? Warra keessa jira. Naaf Abtaamuu bujjeerra duruma irraa naaf Abtaamuun amata 20 wal beeyna wanti gubbatti sooshaal miidiyaa gubbatti ama 20 wal beeyna yaanni keenya yeroo hundaa'u iddu gala karaa waliin nu fida namni keenya irra idduun mana hidhaadhaa jaarateeti mana hidhaa kophaa keessa jira atis anis kunis mana hidhaa adda addaa keessa mana hidhaa yaadaa keessa yaada kee ibsachuudhaaf duratti wanni yaadduu caffee maal naan jedhu kan jee yeroo na balaaleffataayee yookaan na abaaraayee yookaan na xiqqeessaayee namni maal naan jaa keessa namni jiraatu nama mana hidhaa fi ijaaratee san keessa jiru. Yaada kee yoo bilisaan dubbachuu hin dandeenye ibsachuu hin dandeenye sun rakkoodha. Waan san cabsinee keessaa bu'u qabna. Nama warri mootummaadhaa kun dura dhaabbe Abiy Ahmed hunda deeggara duraan dhibbaa dhibbatti warra deeggara keessaa cina dhaabbanne Oromoo dhibbaa dhibbatti. Boodarra garuu wal jalaa faca'aa dhufne gaafa suuraa Minilikii fi Haayiliin ol seenuu hamileen cabxeessa maal taa'ee jira deebi'aadhaa dhufe. San jechuun yoo isaan deebi'anii Oromoodhaaf waan gaarii dalagan hin deeggarruu jechuudha miti. Siyaasaan Baayibilii miti Quraan Rabbiitii miti ni jijjiiramti. Wayyaa adeemti ilaalchi namaa guddachaadhaa adeema. Namni waan kaleen garree arra harkaadhaa adeema. Waan buruun garree iftaan harkuudhaaf ta'a. So carraa olii kennuun gaarii nama dalaguuf carraa kenninee laallee yaadaa wal madaaluu qabna hojii wal madaaluu qabna malee sodaannee golo gallee mana hidhaa keessa teenyee namni maal naan jaa an duraan mootummaan deeggaraa ture maal jechuudha mootummaa tana qeeqaa yookaan duraan jaarma siyaasaan deeggaraa ture yoo arra deebi'ee maanta mootummaa deeggari warri kun maal naan jaa yoo jette siitu mana hidhaa keessa namni uumaadhaan bilisummaadhaaf qabsoofna atis bilisa ta'e dura bilisummaadhaan yaada kee kennadhu ilaalcha namaa fudhu waan kana Oromoo keessatti fuuldura guddisuu qabna naatiis irra dalaynee namni keenya akka iftee yaaduu danda'u. Baay'ee bareeda. Amma ati ofii keef bilisoomteerta moo gidduu jirta moo waan siyaafutu jira moo? Sammuun tiyya bilisa. Qaamallee bilisa. Ta'ummata Oromoodhaa akkuma reefu jee 80 argannee jirra. Akka Oromoo ta'an qabannee yaana. Afaan keenyaan dubbannaa, afaan keenyaan barraa, barsiifnaa, alagallee barsiisuu keenya jirra maantana. Ta Oromoodhaa wanni Oromoodhaaf ni jira. An hoggana tokkollee dhibbaa dhibbatti pirofti jee hin fudhu. Namni dadhabbii mataa fi ni qabaata. Rakkoo mataa fi ni qabaata. Gaafiin saba keenyaa dhibbaa dhibbatti gaafni deebitu gaafa diinagdeen hawaasummaadhaan barnoota illeedhaan duratti hiin'ee bulchiinsa if bulchuu kan dhugaasan uummanne wal gaasan nu guuteen. Amman guunne garuu garas deemaa jirti? Yes. Baay'ee gaarii dhagaa turtii kee biyya kana keessatti taasiste keessatti wantoota taajjabde walumaa galatti immoo dhaamsa uummata Oromoofis haa ta'u maaliif gara dhumaarra geenye jira waan ta'eef yaada kanatti ofitoo kuni ka'e gaariidha jettee yaaddus yoo jiraateef. San dura wanta kana dubbadha. Gaafan diasporaa kee dhufu namaan hin barenne. Caaltuu takkaa jirachi DC irratti yoo beektin beeku. Caaltuu dirribaadha. Isa wajjin madadhee isa wajjin haasee
caaltu duraa hojii dalgu turre boodarra isinis karaa mootummaa anis karaa mormituudha yaadni keenya ol ta'e. So deemuuf hin deeman jeefinne yoom deemtu boruun deema. Okay ta'e warra beektu dura naa himte caffeen dhufaa jira. Na itti naa himte. Na isin garaagarummaa yaadaa qabna garuu obbulummaan Oromoo sun hafu jechuudha. Obboleettii Oromoodhaati. warri as dhufu warri mootummaa kanaa dabalee baga gammaddee baga dhufte beekeelaan jee jira. Warra gurguddaa jiraatu gurguddaa warra bilbilee jira warra deemeetti haa warra bilbilee jira akka Oromootaa bilbilan. Warri alaan maasii caaffeen Finfinnee dhufee lafa fudhate siin jedha. Yookaan lafaaf galee yookaan bitamee galee yookaan maallaqa akka filamee fi warra jee natti ofuus hedduu jira. Alaa. Isaan siniif hin dhaamsa qaba. Goonni hubatan Finfinnee dhufuun namni bitameen dhufu mootummallee nama bittee dandeessi. Hin dandeessi. Hin dandamu. Namni Oromoo. Barri bittaa moo darbeera? Barri bittaa dabree jira. Dabree jira. Silaan bitamuu dhufe gaafni dhufu. Yeroo san gatii gaarii baasa. Gatii gaarii baasa. Amma So honestly ammoo inni dhufee bane haajaafisii miti. Asirraa mootummaarraa haajaa qabaadheeti yookaan biyyarraa haajaa qabaadhee sun ta'in dhuguma reyaalitii jirtu Oromoodhaaf umrii kan dubbachaa ture umriidhaan laffa'ee fi dhuguma jirmi kun biyya keessa jira wanni Oromoodhaaf kun ol wayyaa jira waan jiru baruuf hin dhufe. Eegaan dhufe maas hin dubbanne miidiyaafis hin dubbanne laayif xiyyeelee naan dhaabee qoran irraan jira gattaa'ee namoota duujin haasoo jira. Gaafni ol ba'an dubbadhuus dhufuudhaaf ta'a har'aan eegalee jechuudha dubbachuu. Ayyee baay'ee galatoomii egaa hundi keessanuu koottaa ilaalaa. Qaama mootummaa keessaallee ta'ee fakkeenyaaf yeroo Jimma deemne wanta nu qunnamitu jira. Anas 4 kiiloo jalan gala. Yooniin dogongora qabaadhee mootummaan as funyaan ku qabee bakka barbaadetti nageessu. Gaafa achi deemnu garuu namoonni ilaalcha garaagaraa qaban si galee namoonni aarii isaanii sitti bahuu barbaadan karaa wayitiin si barbaadu. San ammoo mootummaaf uummatis walitti bu'uu danda'a. Meebii dhuguma mootummaan dhimma sirraa qabaa jettee ilaaltu wantoota garaagaraatu jira. Maallaqaan namni nama bitee akkaataatti nama dararu baay'eetu jira. Wanta akkasii sun si qunnameera tarii kuni maan barbaadaman waan rabsaa ture. Akkasumatti bilisummaan deemtamoo dhokattee deemtamoo akkam? Bilisaan deema. Kophaan deema. Gaafaan dura dhufee hogganoota naa bilbilanii baga nagaan dhuftee baacarraa eegalee hanga gubbatti naa dawwalanii jiranii. Waardiyaas nan feessuu uummata keessaan jira. Ammaas isaanis deeggareen dhufnee balaafisaas hin jiru. So an dhugumaan uummata kalaa dhufe uummata kana uummata Oromootiif maal ta'u yaa'e. Gassiquudhaa oggoo asirra gad dabarte anu gadi dabarte Finfinnee fi Adamaadhaan jira. Hogguu gabbuute akkaan warra silaa biyyaan deemu wajjin irraa dhageetti mootummaan tun amma dura gadi hin dhaabbanne. Lollis ture kufaatiin dinagdeedhaa jira kufaatiin dippiloomaasii jira. Falmaa kana jiranii gad deebanii caasaa fi sirreessuudhaaf carraan hin arganne. Caasaa bulchiinsa gadii kana sirreessuudhaaf carraan arganne. Kun waan hin dhageensiin jira. Warri badiin gadii kanaan jirtu warri gubbaadhaan ni beekan ni hubatanis. Tolchuudhaaf akka yaada qaban akka irrattis dalagaa jiran naayimanii jiranii. Garuu dhugaan jirtu akka maali? Wanni immaan tana Adaanesh Finfinnee keessatti immoo godhaa jirtu. Waan gaariidha. Ees dhibbaa dhibbatti waan gaarii. Uummanni Oromoo deeggaru qaba. Dhibbaa dhibbatti deeggaru qaba. Maaliif siin jaa kana? Gaafa alagaan nu balleessuu barbaadde Adaanesh maa bareeffatan? Waan Oromoo taateef. Barkasi. Waan biraatii miti. Silaa nama Oromoon ta'in kabiraa jiraate. Silaa samii haanni faarsan. Uumama waan Oromoo gootuuf Oromoodhaaf waan gaarii yaaduudhaaf bareeffatanii miti. Oromoon nama dantaatee si eegeedhaaf ni bareeffatu deeggaruu qabdi jechuudha. Abiyyileen gaafas bee waa'ee amantii irratti uummata Oromoodhaa afaan fiitiin akka waaqeffatamu bar mirga kennee fi anaa miti kana qabsoo harkatee godhuu hin danda'u gaafa jedhee dubbatu Oromoon waan kana aadeffachuudha qabna. Bakka fedhaa jiraatu nama Oromoodhaaf waan gaarii hojjetu deeggaru cinaa dhaabbadhu. Nama Oromoo xiqqee salphise dura dhaabbadhu. Waan kana namni keenya ka diyaaspooraa dhufee ilaaluun yoo ilaale hedduu bareedaadha. Yoo qalbii yaadduun ilaalle bareedaadha. Warreen jaarmee Oromoodhaa kan warreen kana mormu dhuga hundinuu karaa aangoo deemu jira. Siyaasaaf waan gaarii dubbachuu baatan garuu gaafoonni gaariin dalagamte walirraa laafachuun hedduu gaarii jettee amana. Takara kaanii waa'ee
guddina diinagdeedhaati. Wanni amma eegaan dhufe argee. Namni keenya umri isaa guutuu qabsoo ture. Abbaa kee abbootiin keenya nu dabartee maatiin keenya illee nama qabsuma malee waa'ee guddinaa yaadaadhaan jiru. Asitti wanni eegaan dhufe argee lafuma Oromoodhaa kanaa'u warri maallaqa wayyaadhaan baasee investira godhan warra alagaadhaati. Oromoodhaa miti. Qotee bulaa Oromoo tokko kaasee qabii guddaa kan kaata. Namni Oromoodhaa jaluma kana fiigu jira malee ol bahee keessatti qabeenyaan guddachuu hin dandeenye. Namni keenya ala jiru bilisummaa hawaasummaa qabsoo walmaddii oofuudha qabna. Walmaddii oofu qabna. Gaafa abbaa biyyaa taane abbaa qabeenyaas ta'uu qabna. Gaafa abbaa biyyaa taane biyya keenya bulchuus danda'uudha qabna. Sigalee kanaafuu biyyarraa akkasitti fagaannee maddii taa'uun sun gaariidhaa miti. Kanaaf yommuu itti dhuftee jennee seenaa erga deemtee booda turtii yeroo meeqaa booda deebitee dhufta? Ati hoo maal hojjechuuf yaadda biyya kanatti of course? Ammayyaan saganteeffadhee hin dhufne. Garuu haala laayitiin saganteeffadhee hin deebi'a. Wuli Oromiyaa fagaadhu. Dirqamadha. Oromiyaa fagaadhu. Egaa siyaasni Oromoo baay'ee wantoota nama gaddisiisu baay'ee dabarseeti jira. Ammatti amma yeroo Booran deemnee dhufnetti nuti seenaa tokko dhageenya. Seenaan sunis seenaa obboleeyyan lakkuu lamaanii dhageenya. Tokko waraana bilisummaa Oromoo keessa jira, tokko immoo mootummaa wajjiniin hojjeta. Inni waraana bilisummaa Oromoo keessa jiru lola warra mootummaa wajjiniin taasisuuf gaafa dhaqee lolu obboleessa isaa sana argate. Obboleessa lakkuu isaa sana ajjeese. Obboleessa isaa ta'uu hin beekne gaafa obboleessa isaa ta'uu bare immoo dhiiga waan ta'eef sammuu isaatu tuqame. Seenaa akkasii dhageenya jira. Seenaan akkasii baay'eetu jira. Sis immoo maatii kee keessa waan akkasii dhagahee jira. Akkamiin seenaan laal wanni lafa qabsoo keessa deemtu keessatti wanni kaaman baratamaadha. Qabsoo jedhannoodhaa amata 17 deemaa turte karaa keenyatti osoo inni Olimpiyaan 91 dura deemaa turte. Jaarmee lamaatu ture jaarmee jajjabaa. Jaarmee ABO'dhaa fi ABO. Jaarraa fi Galaasaa hoogganaa. Amata 17 jaarmee lameen kun wal dhawaa turan. Gaariitti wal dhawaa turanii eega ol banillee 1991 92 osoo kaampiin Tigraay jirtuutu maddi wal dhoyinu ture. Abbaan kiyya warra ABO dura hundeesse keessaa tokko. Gaafa ABO'n bakka lamatti iddaan baatu nis garee takkaa wajjin bahee jechuudha. Garee jaarraatti wajjin bahee. Gareen kun as bahee miti. Gareen kun gaafa wal dhawan ijoollee obboleeyyan wal dhawa. Obboleeyyan maatiidhaan wal dhawaa. Osoo jiruutiin anis gubbaan dabalame jechuudha. ABO'n seen. Abbaan kee isiira amma ayifiloo isiira. Sigalee inni hoogganaa ayifilooti ani waraana ABO'tiin ta'e jechuudha. Lola bakka takka taanee lola tokko seennee naannoo waliin dhoyine. Garuu qawween achi hadha'u qawween asichi dhawee si buuti tan achi dhawee si buuti. Sigalee wanni kanaa kun karaa bahaa kanatti hedduu common. Ammas Booranumatti ilmi abbaa ajjeesee jira akkasuma. Garaagarummaa akkasii. Hanga yoomiitti tola ajjeesna maaltu fala jettee yaaddame siyaasuma Oromoo kana keessatti maal otoo ta'ee wayya? Amma gaa rakkinni reefuun tana wanni common ground irra walii galu bakka irratti wal dhoyinu bakka irratti wal dhoyinu qabaachuu qabni wanni siin jiru gaafa amma kaayyoo takkaaf ban Oromoodhaaf baanii jedhanii miti. Oromoodhaaf banii warri Oromoo balleessu deemu kaampiin isaanii asumatti jirti amma Oromoo lamaan wal dhawa warri kun ammoo taa'ee eeggatee gaafa isaan wal fixanii wal laaffisan dhaqee isaan hunda marsee qabu ture. Kuni rakkina illiitiin teenya qabdu warri baranne isin deemna jiru warri isin hoogganna jirutu rakkina kana uummata gaffii malee uummanni obboleen addabanii wal dha'uun maaltu fiti. Illiitii siyaasaa hooggantu sabti silaa sammuu uummata keenyaa kiliir godhee isin Oromoodhaa kaayyoo takkaaf qabsooyina biyya takkaaf qabsooyina uummata koo qabsooyina wanni wal dhooyinuuf hin jirtuu jee silaa kan uummata san qulqulleessu illiitii deemtuun jechuudha. So ammallee wanni deemu jira uuma sani waan kana hambisuudhaaf akkami Oromoo fi Oromoon kaayyoo irra wal dha'uun ni qabanii barkasi Oromoo fi Oromoon kaayyoo irra wal dha'uun ni qabanii hin qaban yoo hin qabaanne waan waliin galcha irratti waliif gallee tere waliin galle gudunfannee kaayyannee uummata keenya duratti oofuu danda'uudha. Kana keessaa bun ispeeshaalii dargaggeessi maanta na baratee kolleejii bahaa jiru ijoolleen young generation
وانا بوتين تاني خليه قولاتور تخليتو شيرك أبنا أرر ديبون وني خليج على نقد سنجرو يا Egaa dhaamsi qabduu jiraatu moo asmaan dabarfadhu nutis xumuraata jirra. yaa dhaamsi qabu hedduu galatoomii fayyaa ta'ii beekee teessee miidhaa qofaa miti wanni itti gootu waa hedduu harkaa jirra gargaarsa arsuu keenya dhaqqabuu irratti rakkataa Oromoodhaa gargaaruu irratti yeroo hedduu ana qofaa miti diiyaasporaa guutuu simboona ani kaansii barbaada fayyaa ta'ii ulfaadha. Ayee caffeeraamis keenya Ali Yusuf asitti istiidiyoo keenya Oromiyaa 11tti argamtee haala kanaan gaaffii hedduu waliin kaasnee bashannana caalaa wantoota baay'ee dhama qaban baay'ee kaasneeti jirra. Nutis biyya keenyaaf nagaa barbaannaa qaamni kamuu nagaa ta'ee mariin gaggeeffamee qaamni hunduu waan barbaadu irratti yoo walii ga'uu baatellee walitti siqee akka hojjetu burjaajiin gidduu jiru kunis abbaaf ilmi obboleeyyan lamaan dhiigin dhangala'aa jiru kuni akka dhaabbatu rakkoon biyya kana akka furatu hidhamtoonni siyaasaa akka bahan akka mariin taasifamu Oromoof Oromoo walii galee biyya kana akka ceessoo barbaadna kaayyoo biraan qabnu yaada biraan qabnu mariin akka gaggeeffamu nagaan akka barbaadna atis yaada biraan qabda jedhee yaadu Oromoon kan biraas kanuma kanaaf bakka jirutti nagaa labsina bakka jirutti tokkummaa bakka jirutti jaalala bakka jirutti wal dhaggeeffannee waliif abboomamnee akka jiraannuuf gamanuma dhaamsa dabarsuun barbaada. Caffeeraamis qabsaa aktiivistii akkasumas nama jabaa qabnuudha turtii gaarii akkasii ta'u Oromiyaa keessatti akka bashannantu akka rahaa gootee deemtu si hawwina diinni keenya walitti haabuu maal abbaashee. Torban immoo gaa keessummaa biraatii walitti deebinaa atis nagahaan biyya itti guddattee itti dagaagdee maatii horatteetti akka nagaan deebtu si hawwina ammoo deebitee biyya keetitti akka hojjettu beekumsa argatte muuxannoo biyya alaa argatte akka hojjettuuf si affeerra wajjin sen investment ina jenna kana eenyutu dhiisnu agammaan daldalas investmentiin jalqabee sin jiru kana booda garuu yaadaan jira maaliif ani yoon hojjetin eenyutu hojjeta ani eegnaa jeelta waliin eegalla yeroo gaarii siif haa ta'u kabajamtoota daawwattoota keenya kanneen hanga ammaatti jalqabarraa kaastanii nu daawwachaa turtan karaa televezyiinii yuutuubii fi karaa feesbuukiitiin Oromiyaa 11 hordofaa turtan hundi keessan guddaa isin galateeffannaa yaada keessaniifis hedduu galatooma torban keessumaa biraatii walitti deebinaa ogeeyyota kaameraa keenya akkasumas daayirektara keenya wajjin ta'uutiin si wajjin turreeti jira hanga torbanii torban gaarii ulfaadhaa horaa bulaa.